Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii miidiyaa keenyaa hundi keessanuu nagaa keessanii an obboleessi keessan nagaa kooti har'aan tanallee viidiyoo ajaa'iba verbii irratti yookiin jechoota afaan Ingiliffaa afaan Oromootti isin barsiisuuf wal isin barsiisuudhaaf viidiyoo bareedduu fi gabaabduu taate barsiisoo taatee isiniif qabadhee dhufeen jira. An obboleessi keessan Mr. Daminaan osoo gara barumsaatti seenamee viidiyoo tana akkuma agartanii akkuma isin bira geesse laayik godhaame gala. Har'a tokkoffaa mata dureen qabannee ilaallu verboota irratti verbi 1 2 3 waan jedhamutu jira. Isaan san ilaalla. Amma fakkeenyaaf verboonni kun verbi 2dhaa fi verbi 3 warreen wal fakkaatan jiru. Warreen gartee guutummaatti hin jijjiiramne jiru. Warreen ammas verbi 1 2 fi 3nis adda adda ta'an jiru. Warreen verbi 2dhaa fi verbi 3 wal fakkaatan irregular verbii jennaan. Warra irregularidha. Regular verbii warreen jennuun immoo warroottan gartee verbiin sadeenu jechuun sadeenu jijjiiramanii jechuudha. Kanaaf akkasitti beekuun barbaachisaadha. Amma kallattumaan itti haaseennume. Offset yaa kun offsetuma offset jechuun offsetuma hin jijjiiramu verbituun isaatis siriin isaatis hin jijjiiramu. Offset jechuun kun offsetidha. Site argu jechuudha. Site jechuun argaa yookiin wanta akka arguun ni jira akkasii. Cited verbi 2dhaa fi siriin isaanii hin jijjiiramu. Irregular verbii waan ta'aniif. Beige verbi 1dha. Beiged verbi 2, beiged verbi 3dha. Verbi 2dhaa fi siriin hin jijjiiraman. Yeroo baay'ee kana beiged jechuun maal jechuudha? Kadhachuu jechuudha. Akka kadhachuudha. Kadhachuudha nama waa dhabee waa kadhatu jechuudha. Kadhachuudha. Beiged jechuun kadhatee jechuudha. Pastiidha waan ta'eef. Consign verbi 1, consigned verbi 2, consigned verbi 3dha. Consign jechuun maal jechuudha? Consign jechuun ergi akka jechuuti. Ergi wanta maallaqa ergi yoo jettu yeroo baay'ee. Consign jechuun ergi jechuudha. Consigned jechuun immoo ergame akka jechuuti. Akkasii qabatta. Verbi 3 wal fakkaata. Earn jechuun argachuu jechuudha. Earn money jettama. Maallaqa argadde jechuudha. Earned verbi 3 isaa akkasii. Earn jechuun maal jechuudha? Earn jechuun argachuudha. Earned jechuun argame akka jechuuti. Yoo dabarre owned verbi 3dhaa fi 2 wal fakkaata. Own jechuun jechi hundee owned jechi Ingiliffaa keessatti maal jechuudha? Owned jechuun owned jechuun dhuunfaadhaan wanta qabatu tokko hamma fakkeenyaaf own jechuun wantuma self mataa keetitti qabdu jechuudha. Qabaachuu jechuudha. Akka waan akkasuma owned jechuun dhuunfaadha. Wanta dhuunfatti qabdu jechuudha. Wanta owned jechuunis wanta qoqqobbiin irra kaa'ame jechuudha. Wanta qoqqobbiin irra kaa'ame kan jira mataa keetti qabdu jechuudha. Sun action jechuun maal jechuudha? Sun action jechuun yeroo asitti sun action jechuun maal jechuudha? Punishment jechuudha. Qixaaxuu akka jechuuti. Qixaaxa. Sun action jechuun qixaaxame yookiin qoqqobbiin irra kaa'ame jechuudha. Amma asitti yoo verbii tanarra dhufte warra sadeenuu jijjiiramu. Verbi 1 inni jijjiirama shrinkta. Shrink verbi 1 asitti dhufee aataa garuu sadeenuu jijjiirama. Shrank verbi 2, shrank verbi 3dha. Shrink jechuun maal jechuudha? Verbi 1 irratti shrink jechuun wanta walitti hacuucame walitti galuu wanta gartee shubamuu akka jechuudha. Shubamuudha. Shrank jechuun immoo kan innaa shubamuu keessa xiqqeeffame jechuudha. Verbi tuunsaa kan innaa shubamuu keessa wanta walitti shrank ta'e shrank jechuun
xiqqeeffame yookiin innaa walitti suntuuruu xiqqeeffame jechuudha. Suntuuruu jechuudha egaa hiikni isaa. Copy verb 1dha. Copied kun irregular verbiidha. Copied ta'e copied dha jechuudha. Copy jechuun maal jechuudha? Koppuma egaa afaan oromootti hin jiru. Copy koppuma jennaan copy godhuudha. Copy godhee akka jechuuti. Akkasuma fed lama asitti tokko asitti fed jechuun maal? Nyaachuu yookiin soorachuudhaan sooruu jechuudha. Fed jechuun nyaata egaa. Fed jechuun soorata jechuudha. Akka waan nyaatee jechuuti. Tanatti yoo gad dabarre identified verb 1 identified jechuun maal jechuudha? Adda baasuu jechuudha. Adda baasuu. Identified jechuun immoo adda baafamee akkasiga. Imperialid imperial jechuun maal jechuudha? Imperial jechuun imperialuma yookiin balaa keessa galuu jechuudha. Imperial jechuun akkasii balaa keessa galuudha. Balaa keessa galuu balaa keessa galeera jechuudha. Imperialidiin kunis akkasuma liked jechuun maal jechuudha? Like jechuun akka jechuudha. Like amma fakkeenyaaf like what jechuun kan akkanaati. Akka jechuudha. Like jechuun akka. Liked jechuun immoo liked ta'e jechuudha yookiin akka ta'ee yookiin akka san ta'e jechuudha. Liked jechuun akka jechuu walii galatti. Pout verb 1dha. Pouted verb 2. Pouted verb 3dha akkasii. Slink verb 1dha. Slunk fide laala sitti godhe. Slunkidha. Verb 3 isaati slankum. Slank miti osoo hin ta'in slank jedhama gaazexaa beekamu. Slunk osoo hin ta'in slank. Slink kun verb 1. Slink jechuun slink katee yookiin walitti hidhaman yoom walitti hidhaman gaama dura ta'uu paastii ta'uu agarsiisa. Linkii jechuu bara. Carried mataa kunis verb 3. Verb 1 carry jechuun maal jechuudha? Carried jechuun ba'atamuu yookiin wanta takka amma dugda irratti waa baachee it is carried what yoo bishaan dugda irraa qabaate it is carried watarii dugda irraa qaba yookiin ba'achuu akka jechuuti. Carried jechuun immoo ba'atamee akka jechuutti qabatta jechuudha. Ba'atamee jechuudha. Comment jechuun maal jechuudha? Commentii namoonni beektan gaa. Comment jechuun verb 1dha. Commented verb 2 hin jijjiiramu. Commented mataa. Comment jechuun yaada kennuudha mire yookiin yaada kennuu jechuudha. Commented jechuun yaada kenneera yookiin yaada kenneera. Give verb 1. Gave verb 2. Given verb 3. Asitti inni sadeenuu ni jijjiirama. Verb 1 verb 2 verb 3. Give jechuun maal? Kennuu jechuun. Gave jechuun kenne. Given jechuun kenname akka jechuutti qabatta. Inlaid akkasii qabatta gaa. Asirratti jecha kanarra yoo dhuftan guided amma gaayidii kana maaliin qabattan jecha akkam jiru yeroo baay'ee beektan teacher gaayidii hin jettanii yeroo baay'ee gaayidii jechuun walumaa galatti qajeelfamaa jechuudha. Qajeelchuu yookiin qajeelchuudha. Gaayidii jechuun qajeelfama. Gaayidii jechuun qajeelchuudha. Wanta gaayid godhu qajeelchuu jechuudha. Gaayidii jechuun kallattii kennuu yookiin qajeelfama kennuu yoo ta'u, gaayidii jechuun qajeelfamaa jechuudha. Indented indent jechuun
akkasuma verbi 1 dha. Indented jechuun verbi 2 dha. Question, questioned, questioned. Kunis irregular verbi dha. Question jechuun gaaffii yoo ta'u, question jechuunis gaaffiidha jechuun afaan Oromootti amma dura hin ta'u gaafuma. Questionednis gaafuma. Ingiliffaa keessa garuu questioned jennaan verbi 2. Verbi 3nis questioned. Ingiliffaa afaan Oromoo keessa garuu gaafuma jennaan isa hundaa'u. Akkasi sell, sellidha verbi 1. Verbi 2 isaa sold ta'a. Sell jechuun maal jechuudha? Do you sell? Ni gurgurtaa akka jechuusan egaa. Sell jechuun gurguruudha. Sold jechuun gurguree jechuudha. Sold jechuunis gurguree jechuudha. Akkasi qabatta. Teach verbi 2dha. Teach verbi 3. Tii jechuun maali? Tii daandii akka jechuuti. Akka waan karaati. Tii jechuun immoo daandiiwwan jechuudha yookiin karaawwani. Draw amma kunis kasadeenuu jiraman. Draw dreew taasitti verbi 2 irratti verbi 3tti drown. Drown jechuun draw jechuun draw godhe jechuun maal jechuudha? Kaasi jechuudha. Draw graafii kaasi. Draw jechuun maali? Kaasuudha. Dreew jechuun kaafame. Drown jechuun immoo fakkiin kaafame jechuudha yookiin kaafame jechuudha. Draw jechuun kaasuudha. Dreew jechuun kaafame. Drown jechuun fakkiin kaafame jechuudha. Hide, hidden. Verbi 1 hide. Hide jechuun maal jechuudha? Dhoksuu jechuudha. Iccitii godhuu jechuudha. Hide jechuun dhokoisuudha. Hid jechuun immoo dhokfame jechuudha. Akka waan dhokfame verbi 2 isaa. Hidden jechuun immoo dhokotaa. Verbi 3 isaa dhokotaa jechuudha. Hidden. Gartee? Gaadilaa kana qabadhaa gaa. Sirri qabadhaadha. Hidden jechuun dhokotaa jechuudha. Illustrate jechuun maali? Fakkeenyaaf ibsi jechuudha. Amma example jennaan. Illustrate jechuunis fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenyaaf ibsi jechuudha. Fakkeenya ibsi jechuudha. Illustrated jechuun immoo fakkiidhaan kan ibsame jechuudha. Fakkiidhaan kan ibsame. Illustrated gizee yoo fakkiidhaan kan ibsame. Verbi 3 isaatis akkasuma I think. Illustrated jechuun fakkeenyaaf ibsi. Illustrated jechuun fakkiidhaan ibsi jechuudha. Garaagarummaan fakkiidhaan kan ibsame jechuudha. Yeroo ibsame Allahu a'lam Rabbi beeka. Dhugaa dubbachuuf asirratti yoo kan deebinu taate printed verbi 2dha. Printed verbi 3nis akkasuma. Print jechuun maal jechuudha? Printii godhuu ni beektanii warra print maxxansuu jechuudha. Maxxansa. Print jechuun maxxansa. Printed jechuun maxxanfamee akka jechuuti. Verbi 3nis akkasuma. Sponified verbi 2dha. Sponified verbi 3dha. Verbi 2 isaa maali? Verbi 1 sponify. Sponify jechuun maal jechuudha? Sponify gochuu jechuudha. Sponify jechuun sponify gochuudha. Verbi 2 isaa sponified jechuudha. Watch verbi 1. Watched verbi 2. Watched verbi 3dha. Watch jechuun maal jechuudha? Watch jechuun maal jechuudha? Ilaaluu jechuudha. Akka shaw godhuuti ilaaluu. View jechuuti. Watch jechuun akkas watched jechuun daawwatame akka jechuuti. Watched daawwatame. Watched jechuun daawwatame. Work verbi 1. Worked verbi 2. Worked verbi 3. Work jechuun maal jechuudha? Hojiidha. Hojiidha beekaa. Hojjechuu jechuu osoo hin ta'in hojiidha work jechuun. Worked jechuun immoo hojjete akka jechuuti. Verbi 2 isaa worked jechuun hojjete. He is worked inni hojjete jechuudha. Fakkeenyaaf. Blur verbi 1. Blurred verbi 2. Blurred verbi 3. Blurred jechuun maal jechuudha? Blur jechuun gurraachoomuu akka jechuuti bara. Blur jechuun wanta akka hawaan sitti mul'anne bishbishiin takka wata dureertuun
blur jettaan. Blurred jechuun immoo wanta namatti hin mul'anne tan yeroo baay'ee gaa gisee viidiyoo wayii fa'aa gisee ilaaltan targaa wayii fa'aa gisee namatti hin mul'isne blurred godhanii namarraa. Blurred jechuun dhoksuu ka'e jechuuti akka wanta akka namarraa haguuguuti. Cribed Barbaani maal cribe jechuun maal jechuudha? Akka waan cribe jechuun siree akka waan sireeti. Cribe jechuun immoo akka waan sireeti. Expand jechuun barbaani yoo ta'u expanded barbituudha. Barbi siriinis expanded. Expand jechuun maal? Bal'isuu jechuudha. Expand godhuun akka waan relax godhuuti. Bal'isuu jechuudha. Expand jechuun babal'atee akka jechuudha. Expanded jechuun babal'atee jechuudha. Learned barbituudha. Learned barbi siriidha. Learn jechuun maal jechuudha? Barachuu jechuuti. Learned jechuun barate jechuudha. Barbituunsaa barbi siriinis akkasuma. Mistake barbaan mistook barbituudha. Inni kun sadeenuu ni jijjiirama adda adda. Mistook mistaken barbi siriinsaa akkasuma. Mistake jechuun maal? Dogoggora jechuun mistakes badii dogoggoruudha jechuudha. Mistake jechuun dogongora. Mistook jechuun immoo dogongoraa jechuudha. Fakkeenyaaf yookiin dogoggoree akka jechuuti. Dogoggoree jechuudha. Mistaken jechuun dogoggoran akka jechuutti qabatta. Mistaken jechuun dogoggoran. Offsetiin offsetuma akkasii. Asitti introduce ittuma goota. Introduced barbituudha. Introduced barbi siriidha jechuudha. Kana jechuun introduce jechuun maal jechuudha? Seensaami seenuu akka jechuuti. Introduce jechuun seenuudha. Introduced jechuun seensa jechuudha. Leaked leak jechuun maal jechuudha? Leak jechuun barbaanidha. Yakni afaan Oromoo isaa arraabuu akka jechuuti. Arraabuu jechuudha. Leaked jechuun immoo arraabee yoom arraabee gaa sansii beekaba. Leaked arraabee jechuudha. Sampled barbituudha. Sampled barbi siriidha. Sample jechuun saamuudaa yookiin wanta kahaa jechuun amma fakkeenya yoo bishaan aayilaandii wayii fa'aa keessa qicce bishaan aayilaandii wayii keessa qiccee riisarchiidhaaf deemtu yookiin qorannoodhaaf deemtu saampil jedhama. Wanni takka haata qabattee deemtu waan takka tarra qorachuu deemtu saampil jettee yaamuu dandeessa. Naamuunaa jettaa yookiin waan takka ta'aa irra qorachuu deemtuun saampil jetta. Saampil jechuun immoo saamuudaa sanqaa yookiin wanta irratti hojjechuu deemu san fudhatee jechuudha. Akkasii Vid jechuun maal jechuudha? Jireenya akka jechuudha. V jechuun sila asitti akka tan A godhe V yoo immoo karaadha. V waan jenneef jireenya ta'a. Vid jireenyuma taa'uunis. Accompany verbaanidha. Jecha tokkoffaadha. Accompanied verbituu siriinsaa akkasi. Accompany jechuun akkam jettaan gaa waliin deemu jechuudha. Waliin deemu wanta waliin deemu takkaan accompany jetta. Accompanied jechuun kan waliif ta'e jechuudha gaa isa jijjiiramu. Verbituu irratti ka accompanied siree irrattis akkasuma conspire verbaanidha. Conspired verbituu verbi siriinsaatis conspired. Conspire jechuun maal jechuudha? Conspire shira xaxu nama shira xaxu kun conspire jettaan maqaa nama shira xaxu. Conspire jechuun shirri xaxamee jechuudha gaaba afaan Oromootiin giseen isin jijjiiru. Jump
verbi 1dha. Jumped verbi 2dha. Jumped verbi 2dha. Jump jechuun maal jechuudha? Utaaluu jechuudha. Utaaluu waan takka utaaluudhaan jumped jenna. Jumped jechuun immoo utaalee akka jechuuti. Akka utaalee jechuuti. Progress jechuun verbi 1 yoo ta'u progressed verbi 2dha. Progressed verbi 3. Progress jechuun maal? Fooyya'insa jechuun progress jechuun fooyya'insa. Progressed jechuun tarkaanfate jechuudha. Wanti fooyya'ee takka gara fuulduratti progressed ta'e tarkaanfate jechuudha. Prohibit jechuun dhorkuu jechuudha. Prohibit dhorkaadha wanti kanaatu. Prohibit jettaan dhorkuudha. Akka waan ignore godhuuti. Ignorii fi prohibitiin jechi isaanii tokko. Prohibited jechuun immoo dhorkaadha jechuudha. Haraam jechuudha. Akka afaan Arabaatti yoo fedhe haraam jechuudha. Prohibited jechuun dhorka. Transferred verbi 2dha. Transferred verbi 3dha. Verbi 1 irratti transfer jechuun maali? Transfer godhuu dabarsuu jechuun dabarsuudha. Transferred jechuun immoo jijjiiramee akka jechuuti. Transferred jechuun dabarseera jechuuti. Transferred jechuun dabarseera. Yoom dabarsite gaa guyyaa dabarsisiibba. Transform yeroo baay'ee transformationii fa'aa dhagaan oltanii. Transformation jechuun verbi 1. Transformed verbi 2. Transformed verbi 3. Transform jechuun jijjiirama jechuudha. Jijjiirama amma fakkeenyaaf namni tokko ati immoo osoo xinaatuu Ingiliffaa kana yeroo barte Ingilizii kanuma gizee dubbistu jijjiirama fudhattee harkuudhaan mire jijjiirama san transform jennaan. Change jechuudha afaan Ingiliffaa jecha baay'ee. Transferred jechuun transformed jechuun jijjiiramee akka jechuuti. Inni san barnatti jijjiirame jechuudha. Jijjiirame jechuun san transformed jechuudha. Verbi 3nis akkasuma. Betray jechuun maal? Nama biyya betray godhe gisee nama biyya gantu nama si gane tokko betray jettaan. Betrayed verbi 2dha. Betrayed verbi 3dha. Betray jechuun gantummaa jechuudha. Nama gana bakka gantu jechuun ma barbaade betray jetta. Betrayed jechuun gantameera yookiin jechuun si ganeera jechuudha namni san. Betray si godhe jechuun akkasi. Drive verbi 1. Drove verbi 2. Driven verbi 3dha. Drive jechuun oofuu akka jechuuti. Drove konkolaachise yookiin oofsise akka jechuuti. Driving jechuun kan oofuu jechuudha. Har'aaf paartiin qabadhee dhufe jechiin isiniin barsiisa jedhee itti yaadee qophaa'ee obboleessi keessan qacaleen itti yaadee dhufe paartii kana asumaaniin goolabaa. Yeroo gaarii qabaadhaa dubbisaa. Thank you.